Kibba Tigraayitti duula olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjetamaa jiruun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa garee gantuu TPLF irratti tarkaanfii fudhachaa jiran cimsanii itti fufaniiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiruunis hidhattootaa fi meeshaalee hidhannoo gurguddoo garee kanaa kaan hojiin ala gochuun kaan immoo booji'aa magaalaa Maqalee seenuuf fageenya kiiloomeetira 70 qofatu isaan hafe. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa gootummaan diina irratti tarkaanfii fudhachuun gareen hidhattoota TPLF dawowwan isaan abdatan barbadeessan keessaa ajajaan 50 Muzammil Hasan ni eeramu. Ajajaan 50 waan ta'eef raasaa 150 baadhee ture. Sadia mi fadde ofii kooti wajjirri na qaban ofii najjeessa jedhe. Sadia mi faddeen ture nama furtaanii dhufan jechuudha. Taayuu turre du'aa sa'u nama furtaanii dhufanii ni argate kanattiin. Kan komitee koo keessaa waaddenyaan koo kan rukutame bunii masaara tokko achi gatee kan deemu jira bireenii. Ijaara isa fudhachuuf boombiin lama narratti darbatamee ture. Boombii sana narratti darbatame na dudduubaaf gara fuuldura kooti buusanii nan qaqqabsiifne jechuudha boombii kan. Utuun akka jedhutti deemee jilbaatti deeme. Tokko mataa kana rukute kufeennaan gaafa inni gadi gangalatu kilaashii qabatee jira. Kilaashiin isaa 40 nyaatti jechuudha. Xiyyiitii 40 nyaatti kilaashiin isaa. 40 sana harkaa fuudhee warra sana dha'ee isa kanallee obbaafadhee deeme jechuudha. Biriinii koollee qabadhee gara bootaa qabadhee taa'e. Ergama olaantummaa seeraa mirkaneessuu ga'umsaa fi gootummaa milkeessuuf hojjechaa jiraachuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen ni dubbatu. Gaara guddaa waan qabatanii meeshaa gurguddaa qabatanii gara keenya dhufanii yeroo gabaabaa keessatti jissinee biraa darreen jechuudha. Urdatii isaaniitti uwwisnee waan injifannoo amma hin jedhamne isaaniitti uwwisnee harcaanii oliif gadi irraa qabnee waan hundumarra amilee isaanii irraa buufnee irraa jechuudha. Waan takka waan gochuu hin danda'an meeshaalee hedduu irraa boojineerra nama isaanii miseensa isaanii meeshaalee rasaasa adda addaa bireenota adda addaa matarayyeessota adda addaa taankota adda addaa meeshaa isaan saamanii qabeenya uummata Itoophiyaa saamanii ittiin obboonsan ittiin salphineerra jechuudha. Ittillee salphina isaaniitti ulfisneerra. እነሱ በአስካቫተርና በምን ብዙ ጊዜ diina barbadeessuun qaxanaa kanaan da'oo isheen qopheeffatte hunda diignee to'anneerra. Akka gantuun ololtu utuu hin taane isheen kan qabdu dullachoota sooramaan numa keessaa deebi'anii fi kaan dabalatee akkasumas dargaggoota Tigraayin dirqisiisuun waraanatti galchuun tulluun mul'atu kun reenfa isaaniin guuteera. Raayyaan ittisa biyyaa karaa kibba Tigraayin jiru ergamatti kenname ga'umsaan milkeessaa jira kan jedhan Iizii Kibbaatti qindeessaan misooma humna namaa fi miidiyaa kan ta'an Koloneel Dajanee Tsaggaaytiin ለ27 ዓመታት ያህል ከወያኔ ውጪ ማንም ጅግና እንደሌለ waggoota 27 fi namni akka isaanii goonni hin jiru. Ajjeesaan isaanii waan hundi isaan akka ta'e lallabuun uummata Itoophiyaa ija tuffiin ture kan isaan laalan dhukaasanii rukutuu hin danda'ani nutu waan hunda beeka jechuun ololaa turan. Hojii amma hojjenneeni qaanessineerra kan jabaate yaaluu kana baasiin kaan immoo tarkaanfii irratti fudhachuun gootummaan kaayyoo diinaa barbadeessaa jirra. Gareen juntaa TPLF muraasni maqaa uummata Tigraayin saamaa turan kan jedhan Koloneel Tsaggaayin keessumaa jiraattonni magaalaa Maqalee garee hattuu kana raayyaa ittisa biyyaa cina hiriiruun ofirraa fonqolchuu qabuus dhaamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa garee TPLF irratti injifannoo galmeessuun magaalaa Maqaleetti dhiyaachaa jiraachuu hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa beeksan. Duulaa Wayyeessaa. Kibba Tigraayitti duula olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjetamaa jiruun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa garee gantuu TPLF irratti tarkaanfii fudhachaa jiran cimsanii itti fufaniiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiruunis hidhattootaa fi meeshaalee hidhannoo gurguddoo garee kanaa kaan hojiin ala gochuun kaan immoo booji'aa magaalaa Maqalee seenuuf fageenya kiiloomeetira 70 qofatu isaan hafe. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa gootummaan diina irratti tarkaanfii fudhachuun gareen hidhattoota TPLF dawowwan isaan abdatan barbadeessan keessaa ajajaan 50 Muzammil Hasan ni eeramu. Ajajaan 50 waan ta'eef raasaa 150 baadhee ture. Sadia mi fadde ofii kooti wajjirri na qaban ofii najjeessa jedhe. Sadia mi faddeen ture nama furtaanii dhufan jechuudha. Taayuu turre du'aa sa'u nama furtaanii dhufanii ni argate kanattiin. Kan komitee koo keessaa waaddenyaan koo kan rukutame bunii masaara tokko achi gatee kan deemu jira bireenii. Ijaara isa fudhachuuf boombiin lama narratti darbatamee ture. Boombii sana narratti darbatame na dudduubaaf gara fuuldura kooti buusanii nan qaqqabsiifne jechuudha boombii kan. Utuun akka jedhutti deemee jilbaatti deeme
tokko mataa kana rukutee kufeennaan gaafa inni gadi gangalatu kilaashii qabatee jira. Kilaashiin isaa 40 nyaatti jechuudha. Xiyyiitii 40 nyaatti kilaashiin isaa. 40 sana harkaa fuudhee warra sana dha'ee isa kanallee obbaafadhee deeme jechuudha. Biriinii koollee qabadhee gara bootaa qabadhee taa'e. Ergama olaantummaa seeraa mirkaneessuu ga'umsaa fi gootummaa milkeessuuf hojjechaa jiraachuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen ni dubbatu. Gaara guddaa waan qabatanii meeshaa gurguddaa qabatanii gara keenya dhufanii adda addaa bireenota adda addaa matarayyeessota adda addaa taankota adda addaa meeshaa isaan saamanii qabeenya uummata Itoophiyaa saamanii ittiin obboonsisan ittiin salphinee irraa jechuudha ittillee salphina isaaniitti ulfisnee irraa እነሱ በአስካቫተርና በምን ብዙ ጊዜ ያደራጁትና ያቋቁሙትን ነገር ሁሉንም ደምስሰን wantoota isaan yeroo hedduutti qophaa'uun badiif qopheessan hunda barbadeessineerra duukaa buunee kaan ari'aa kaan immoo tarkaanfii irratti fudhataa jirra fuuldurattis wantoonni adda addaa nu mudachuu malu jennee yaanna raayyaan waraanaa yeroo hunda qophaa'aa fi of eeggataadha waan dhufuu fi uumamuufis deebii kennuuf qophii guutuu qabna. Koloneel Barruun Muliyyee akka jedhanitti gareen gantuu TPLF akka olola geggeessaa jiru osoo hin taane qabatamaan raayyaan ittisaa magaalaa Mahoonii jedhamu bilisa baasuun gara Maqaleetti dhiyaachaa jira. ብርጌዳችን ሁለት ሻለቆች በቀኝ በኩል ባደረጉት አጠፋ ብርጌዲ ኬኛን ኩማሎታ ለማን ሆጂ ዴቢሰኒ ሚዱ ራወኔራ ቶፍታን ግዱ ገሉኒ ዲነ በርበዴሱኒ ቀጠና ከናን ዳው ኢሽን ቆጴፈቴ ሁንዳ ዲግኔ ቶአኔራ akka gantuun ololtu utuu hin taane isheen kan qabdu dullachoota sooramaan numa keessaa deebi'anii fi kaan dabalatee akkasumas dargaggoota Tigraayeen dirqisiisuun waraanatti galchuun tulluun mul'atu kun reenfa isaaniin guuteera. Raayyaan ittisa biyyaa karaa kibba Tigraayeen jiru ergamatti kenname ga'umsaan milkeessaa jira kan jedhan Iizii Kibbaatti qindeessaan misooma humna namaa fi miidiyaa kan ta'an Koloneel Dajanee Tsaggaaytiin ለ27 ዓመታት ያህል ከወያኔ ውጪ ማንም ጅግና እንደሌለ waggoota 27 fi namni akka isaanii goonni hin jiru ajjeesaan isaanii waan hundi isaan akka ta'e lallabuun uummata Itoophiyaa ija tuffiin ture kan isaan laalan dhukaasanii rukutuu hin danda'ani nutu waan hunda beeka jechuun ololaa turani hojii amma hojjenneeni qaanessineerra kan jabaate yaaluu kana baasiin kaan immoo tarkaanfii irratti fudhachuun gootummaan kaayyoo diinaa barbadeessaa jirra. Gareen juntaa TPLF muraasni maqaa uummata Tigraayeen saamaa turan kan jedhan Koloneel Tsaggaayeen keessumaa jiraattonni magaalaa Maqalee garee hattuu kana raayyaa ittisa biyyaa cina hiriiruun ofirraa fonqolchuu qabuus dhaamaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa garee TPLF irratti injifannoo galmeessuun magaalaa Maqaleetti dhiyaachaa jiraachuu hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa beeksan Duulaa Wayyeessaa. Kibba Tigraayitti duula olaantummaa seeraa mirkaneessuu hojjetamaa jiruun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa garee gantuu TPLF irratti tarkaanfii fudhachaa jiran cimsanii itti fufaniiru. Tarkaanfii fudhatamaa jiruunis hidhattootaa fi meeshaalee hidhannoo gurguddoo garee kanaa kaan hojiin ala gochuun kaan immoo booji'aa magaalaa Maqalee seenuuf fageenya kiiloomeetira 70 qofatu isaan hafe. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa gootummaan diina irratti tarkaanfii fudhachuun gareen hidhattoota TPLF dawowwan isaan abdatan barbadeessan keessaa ajajaan 50 Muzammil Hasan ni eeramu. Ajajaan 50 waan ta'eef saasaa 150 baadhee ture. Sadii ammifadhee ofii kooti hojarri na qaban ofiin ajjeesa jedhe. Sadii ammifadheen ture nama 4 ta'anii dhufan jechuudha. Taa'ee turre du'aa sa'u nama 4 ta'anii dhufanii ni argadde kanatti. Kan komitee koo keessaa gwaaddenyaan koo kan rukutame bunii masaara tokko achi gatee kan deemu jira bireenii. Ijara isa fudhachuuf boombiin 2 narratti darbatamee ture. Boombii sana narratti darbatame na dudduubaaf gara fuuldura kooti buusanii nan qaqqabsiifne jechuudha boombii kan. Utuun akka jedhutti deemee jilbaatti deeme tokko mataa kana rukutee kufeennaan gaafa inni gadi gangalatu kilaashii qabatee jira. Kilaashiin isaa 40 nyaatti jechuudha. Xiyyiitii 40 nyaatti kilaashiin isaa. 40 sana harkaa fuudhee warra sana dha'ee isa kanallee obbaafadhee deeme jechuudha. Biriinii koollee qabadhee gara bootaa qabadhee taa'e. Ergama olaantummaa seeraa mirkaneessuu ga'umsaa fi gootummaa milkeessuuf hojjechaa jiraachuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kunneen ni dubbatu. Gaara guddaa waan qabatanii meeshaa gurguddaa qabatanii gara keenya dhufanii yeroo gabaabaa keessatti jissinee biraa darrine jechuudha. Urdatii isaaniitti uwwisnee waan injifannoo amma hin jedhamne isaaniitti uwwisnee harcaanii oliif gadi irraa qabnee waan hundumarra amilee isaanii irraa buufnee irraa jechuudha. Waan takka waan gochuu hin danda'an meeshaalee hedduu irraa boojineerra nama isaanii miseensa isaanii meeshaalee rasaasa adda addaa bireenota adda addaa matarayyeessota adda addaa taankota adda addaa meeshaa isaan saamanii qabeenya uummata Itoophiyaa saamanii ittiin obboonsisan ittiin salphinee irraa jechuudha ittillee salphina isaaniitti ulfisnee irraa እነሱ በአስካቫተርና በምን ብዙ ጊዜ ያደራጁትና ያቋቁሙትን
ነገር ሁሉንም ደምስሰን wantoota isaan yeroo hedduutti qophaa'uun badiif qopheessan hunda barbadeessineerra duukaa buunee kaan ari'aa kaan immoo tarkaanfii irratti fudhataa jirra fuuldurattis wantoonni adda addaa nu mudachuu malu jennee yaanna raayyaan waraanaa yeroo hunda qophaa'aa fi of eeggataadha waan dhufuu fi uumamuufis deebii kennuuf qophii guutuu qabna. Koloneel Barruun Muliyyee akka jedhanitti gareen gantuu TPLF akka olola geggeessaa jiru osoo hin taane qabatamaan raayyaan ittisaa magaalaa Mahoonii jedhamu bilisa baasuun gara Maqaleetti dhiyaachaa jira. ብርጌዳችን 2 ሻለቆች በቀኝ በኩል ባደረጉት አጠፋ ብርጌዲ ኬኛን ኩማሎታ ለማን ሆጂ ዴቢሰኒ ሚዱ ራወኔራ ቶፍታን ግዱ ገሉኒ ዲነ በርበዴሱኒ ቀጠና ከናን ዳው ኢሽን ቆጴፈቴ ሁንዳ ዲግኔ ቶአኔራ አከ ገንቱን ኦሎልቱ ኡቱን ታኔ ኢሽን ከንቀብዱ ዱለቾታ ሶራማን ኑማ ኬሳ ዴቢአኒ ፊ ካን ደበለቴ አከሱመሲ ደርገጎት ትግራይ